أحبتي في الله قرسقنا خارنتنا خجلا يرو خرا ربي خيتي نما يمتو أوجيسون مادان بكم سا رجاسي فما تهرت قرص غاري تهرتي نما يامي تجتشرتي دمت إرجما الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيتي زنانا هيما جئني بر مجان أرانتنا مسجد خيسر أتي أريتوني برو أكا مسجد سينو فيتا جاني مسجد رب الرئيس مسجد خيسر ربشا إسان قرن أبصافي جئن أخلاق غاريني قرسيتا مجان ربشا ينقريني جتي قرسيتا خرا ربي خيتيتيس ولا أسخيس تربياس جزيتاتو wanni gari nuti tu jolle teenya godi ahibati fillah gawwa jette yero mucaaxe arrabsite wanin jirri hawasni gabbehe sifin farson alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان وعنوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله قرسقنا خارنتنا خجلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يرو خرا ربي خيتي نما يمتو أوجيسون مادان بكم سا رجاسي فما تهرت غرس غاري تهرتي نما يامي تجتشرتي دمتي غرسي أرانتنا خني isin dura anuma dhabbate yaada gaarii isinii yaadu kana anuma fident eegasi ammas ummata masgida jiraachisu manguddoo salfii durarratti sassalaatu tan isaanii fi koomitee masgidaatii fi deema fakkeenyaanii isiniif ibti allahan jalla jalaaluhu aayata ammantana qaraane keessatti suuratun nahl tana keessatti maal jedhe karaa rabbii keetii yaami bekum saragasi famaten ammas gorsa garin yamiji ulama'in gari rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'a bekum siragasi famate qur'ana gorsi garin haditha qulqullu sahihate tana wanni biranjiru wanni khara biran nama yamtu malin nama qur'ana haditha sahiha wallahi isin ummata dajjalota sani qur'ana male haditha wahid jira warra jejjoto ko nagarre sanis atumal lala an umata ka wajjin qabum sinja abar hasawan isa wajjinis gafato ko muca takatu tutu masjida dufu ni tawbate warra tawbate tawban isani qaybalamtir rabbin watas gurban tawbate imam duban salfi lamma darrati salat odo salatu jirani diti mobile isa itti iyite muca kan mal ijite setan ni baita walle ijite mucaan qaanfatee tuma mobile isa damse salata ittifufe imamtichi assalamu alaykum wa rahmatullah akkuma ja'anitti garagalani imamticha rajal qabiti namni masjidatti salata cufatu namana hin qaanfatu masjida keessatti illee walle banataat mucaan kun akkasumatti mataa isaa cabse namutu dhikri isaa godhe inninis deeme zamanni nuti keessa jirru zamanna fitnatu shahwaa fi fitnatu shubuhaan keessatti guutamte akka agartuus amman tanas jimaa qama'uunis waa adiidha innaawaa jimaa bira dabartee mana shiishaatiitu jira saahiboota isaa waliin mana shiishaa san dhaqa oduu ta'anii qama'u jiraniititi shiishaa irraan kayyadhaa je'ee ibidda fuudhee buurii irraan kaayaa yeroo je'u buurii shiishaadhaa dhawee lafatti kufte buuriin isi
shiishaan hin cabne buuri cab namuutuu amman tanameega akka masgiidatti dhiiroo itti iyyanii isaanu namana shiishaa qarshii kun takkaa fi marra bitanne cabsite jaanii no isaan bira wanni kanaan jirtu miskiinummaa masgiida dhufdee bar ni kofalanii innawa khaanis ibidda harkaan kadandoo fuudhee girgiraa keessa darbe abu alhamdulillah rabbiin buurumatti kanurraa gabaabse silaa shiishaan nurraa cabxee hoo ja'anii namuutuu kofalan gurbaan kun masgiidatti deebi'amu mana shiishaa sanitti deebi'a gaafiin tun isiniif eessa deebi'a sallu ala nabi amma sakati deebis gurbaatu dhufe bar nuti bar saalihummaa teenya qur'aaniin beekuu yooniin sin jekkam jetta nutumaatu saaliha mataa keenyaaf gurbaan dhufe bar gurbaan dhufe eenyutti dhufa irra caalaa ilma namatti dhufe sallallahu alayhi wa alihi wa sallam والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير بسند صحيح رحمة الله عليهما رحمة واسعة من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا جئين إرجما الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيتي زنانا هيما جئين مصيبات أنا درني تجرا إيسا قدوا سنين بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم صحابان فزجروه إيسا تتن نما ندومي ألا تساي من كان فتوه إرجما الله تين أكنا جتا رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم دعوه جين إيسان خطوة نبتدي هادو أدنو نبتدي هادو جين أيوتي تفبدي فقطو تنجالة تاهي جين فقال الرجل لا جعلني الله فداءك إن جاء والله يا إرجما الله إن جالك لبوتي يا فداسي فاباتو جين أكنا جتشون لبوتي يدرني سجالة أما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن تلتيت نجالتا ديبي مجاسنو أبليتي تيتي نجالتا ديبي مجاسنو هبوتي نجالتا ديبي مجاسنو أدادا تيتي نجالتا ديبي مجاسنو لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك لبوتي يدرني سجالتا هنجالت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تراتنا شوفا ما جاء ilmi namaatis ummaa isaatiif hin jaalatu badii fokkottuu tana intala isaatiif hin jaalatu obboleettii isaatiif hin jaalatu adaadaa isaatiif hin jaalatu haboo isaatiif hin jaalatu ahibbatiif illaa na gargaara hadiisa kana arra dura dhageessanii jirtamoo hin dhageenye itti hojjennee garuu namuutuu hadiisa kana ni beeka irra dhaabbachuu nu barbaachisa silaa guyyaa san yeroo mucaa dardaraa sanirratti walleen masjiida keessaa iyyite inni nuu qaanfatee beeke mataa isaa akkanatti odoo oliin qabanne calje'ee taa'ee zikrii godhaa bara yoo silaa namuutuu calja'an yeroo sunnaa salaatuuf deemu wallaahi alladhii laa ilaaha gayru xirrii san mucaan yeroo san jijjiira arraawulii xirrii sanitti hin deebi'u ture karaa rabbii akkaataa itti nama yaamanii jira muqawwimaataa jira akkunumatti yeroo garii beekumsa qabaatteef miti kanuma beekumsa qabaachuun sharxii karaa rabbii keessaa nama yaamuu keessaa tokko beeku eegaa yoo beekumsa qabaanne maalitti yaamta garuu yeroo garii arra dura yoo yaadattan yoo beekumsi nuti qaraane akka sahaabotatti alayhim minallaahi ridwaan nuuf hin galle ni tolchinaa janneetitti balleessinaa amma namni san cufaatu gurbaa sanitti iyyuun qabu amma sabiraa takkaan siif ida masgiida garii yoo dhayxanii ilaaltan mubaayil asirratti poostu godhanii waan dimtuu san irra kaayaniir dhaamsi sunnaa taatee rabbi nurraa haa jijjiiru hin agarree imaamtichi yeroo seenee istawu wataqaarabuu wasuddul khalal yeroo jiru mubaayil teessan dhaamsadhaa jechuun sunnaa taatee bara yookaanu mu'adhintichaa tutuutu oduu iqaamaa hin goone ishii ahun mubaayilaa jechuun atafuyyaa akkasuma jaan akkana cufaane jedhamuun qabduun sin jaabar silaa nuti nama
tarbiyaa likkiisan lubbuu teenya tana leenjii goone yeroo masgiida hulaa dura geenye موبايل تينيا فايبريتي سنير أنا أمو والله أوفي نقول موبايل تيا أنزل عالم فايبريتي الرجرتي سجل الرجرت يو لالتي أصلاً إرين غري غري نعرفتيو أدبان أبد إري جوا يجتو ما اللي بربشان بيجنا ما تسافودا أما غند جابان يو ده نيرفت تجرّي خيو تو ويدك أبات سلا دارا نقول الجنة سينو قيامانو تاتيو بابو رخيص تسلكي das rude sinjan mali odu namni sina sawuti silki nama kasta khaynya ga masjida khana gubbati mobaili fi kalsi fi rabasa mite khajiru malja'a mucan arrantana masjida khaysarra ati arituni boru akka masjida senu feta ja'ani masjida rabbarresan sila masjida kana ratu barresan das naja yo khanu anum man barresetin fidan sinjabar mucaan ati arra masjida ra ariteni boru masjida akka dhufe salatu ni feta ja'ani masjida ratti posti godan manguddo masjida kanati fin sinjar sodato ta manguddo masjida kana nagafadon amma bakka tana duratti jolle titiqon in salatini haya rasul rabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ragafidan hadith imam muslim sayyi sakhasati odise tayyiballahu thara عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن الرادف عليه من الله رضوان إسنيرا نرتي هذه هاتو أولي الأحلام والنهى ورّي أبسك أبو ورّي أهليك أبو إسان نرتي هذه هاتو جي أبار رمضان أجي صلاة لالان إسا حركت لالان إسا تكو قدانو إني ما سي صلاة تكو أجي صلاة تكو قدانو مالي بني بيتا مجام مجرم تكيسان وسختكي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي أبلي أنقويا دي رسلال ummati asjiru nama ayli qabu nama gudda warra obsa qabu qur'aana hafizul qur'ani seenetuma me enyu nagargara gize umar diran enyu tutu salata subi san salachise bakasan enyu fit harka baste devi so qabu enyu get abdurrahman ibn auf je ugasati takbir ta goda gamal sodatu wali qabamti lal garte malim kha kuni amanta nanim beku ko yo imam tichuma khaynya hafuri irrabeho rasul rabbi sallallahu alaihi wasallam akanama fakke saati bar baha injanni akkas jeebele ati khasente ti khabo itti ofta kha bakkasatirra yo khanu ayat rabbi silafis uyasan inna wa yudu guruba inna atena mo kana qara insa malif dirame jira ka guruba sanis qabura qabani jirani garu mucaa amma achi salate basu wani jirren sinja mucaa kana sirra be jetun indi garu arraduro gursa amata turba duran irragodan nawajji wal murmiya yo murmudan de se qur'ana fi haditha fi yada ulama'itina qultu hafiz ibn hajar ayyaballahu thara malir rabastaji علامة ابن عثيمين وعلامة ابن باز رحمة الله عليهما رحمة واسعة الحق لمن سبق إسات الدروسات أبطي إكاجتي ما باستانيجي ما باستاني من جاتك أخن يرود أن برنامج قوتي أتن لفتو إمام تجمع يوم هجين ويا ما أنتو تلقيهم أمر بن العاص نما أماسي في نمورن صحاب تجمع رضي الله عنه lencan sinja namni bira ni islamu ati ni amanteje en rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam jolle titi qoda arihan sahabti ci baraka kam khun mayje mali fi jolle titi ko aritani je notis bar akuma isani jolle turre arranta na rabbin nama guddanu gode isanis baru nama guddani tahani mita isani masjid khaysati rabsha isan godan obsafi je akhlaqa gari ni gorsita muca rabsha yin godini jette gorsitan male devi yo jetten qalbi caba achirra ba burunta isan ruful laftu fitnan ganda khaysa laftu do boleso mal wali faso ne fitna isu warbachiza masjid duro walin dabbatan mucan arrasal fi duro dabbat achi duro gize dabbate intalata kasigara uga harkarra khayate kan hafizul qur'an meqatu tutu sababa imama masjidati fi komiteen akkata ayni dardara ittiqaba wallalte
mana caffaraa dhayte ana aqul laka haafizun likitaabillah sagalee isaan qara'an innaawaa sagaleen sa'in arran tana caffaarii nuutaati akkaataa itti qaban wallaalanii jechuudha. Rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jara gootoolee san warra dheengadda re'ee fi gaala tiisuu turan ilmaan namaa warra addunyaa akka tiisan ka godhe aylii isaanirratti hojjeteetii bara. Innaawaa tarbiyaan duraatuu maal? Alqanaa'aat. Maal jechuu alqanaa'aat? Aqiidaa isa keessatti dhaabuudha. Akka in agarre muummichi ministeera asiis kantiibaa wallaabar ummata aangoo qabu ni dadhaabanii bar aqiidaa doollee keessatti akkasi dhaabda akhlaaqa keessatti jaarta mucaaqe anis barra abbootii ilma keessanii bar garii keessaniif maali moo ilmi kanuma garaa qofaarraa beemit garuu guddaan khadiiga keetiitii fi kafoon keetiisan irratti dhaabda aqiidaa akhlaaqa gaarii bayyoo jetteen eenyu boruu isa deebisa. Masjid irratti ammas takkasii baay'in keessaawu yoo hin fuun yoo afaan ingiliffaa isinii gale proogiraama kana laala before saying I do qabiltu hin agarre bar jaartii akka dabare waliin jirre ka abbaan intala nikaa intalatiyya maharii nu jidduutti dubbatame irratti qur'aanaa fi hadiisa irratti aruuza shari'aa irratti sii qindeesseetiin jiraa gizee jebar qabiltu jettaanii odoo qabiltu hin jenne jaa proogiraamni isaa eenyu ni beeta Dr. Yaasir Faazagaadha inni warra Eertiraati amman tana Ameerikaa jira eenyuun isin injee Yaasir Faazagaa akkana jedhiiti Google irratti barreessime CV baas inni kuni Ameerikaa biyya Kaalifoorniyaa magaalaa Kaalifoorniyaa keessa jiraata maal jedhani beeta masgiidi keenya wallaahi jechi isaatu na bochisiyan masgiida akka nabi Muhammadii sallallahu alaihi wa alihi wasallam khanama guddaatii fi namni xiqqaa keessatti wal qixa masgiida garii akkasii miti yoo mucaa tujjaaraa ta'ee masgiida keessatti rabshaa godhe tujjaara atuu sodaattuudhattiin dubbattuun sinjaa maaliif callaa gadhiisa injiru balaaxaan akkana maaliif dhoortoodhaan ya'amuroo jahaanana bakka tujjar sila maali ni beeta yoo isa dubbanne rabshaa godhee kute isa daran tujjara rabbi nu baasa innawa injirtu ga yaqinis isa jirti beekumsi injir masjidi gayni masjida akka nabi Muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jolle biti onis namni guddaanis keessatti wal qixa bakka addaati adda akka waliin jenne nama guddaa maaltu isaan mala ija kabajaatiin isa laalu isa kabaju isa guddisu jullatti qommaalatti hajan rahmata isaaniif godhu isaan jaalachu gorsa aylii isaaniitiin isaan dubbisu masgiidi keenya akkanaaji eenyuutuutun nu keessa akkana jechuu danda'a proogiraama isarratti ilaalan osuun hin fuune dura proogiraama isaa meeqaa laal wallaahi bareeddu ingiliffaa yoo isinii galte yoo hin fuune keessaawu fuutullee si barbaachisa yoo hin fuune mas proogiraama laalamuu qabu bakka akkana jee ammalal eenyu danda'a nu keessa akkana jechuudha amma sakkaan itti siida san dura sallu ala nabi viidiyoo tana innaawaa kalee daqiiqaa 4 manuma keessatti kanatti if waraabeetitiin tiktok irratti post godhe as dura dhaabbadhee gorsuu guyyaa jum'ataa malee guyyaa kaanillee yeroo garii kai lubbuun tiyya naan jetti ifii qaba taraa tana torbaan sadii wal jala kai odis ay radduun akka sheekh baraartiin jee rabbi umrii haa dheere sinubatan saganda jiraanii saganda postiin irra godhan fuudheetiin achirra gallakkis maal jetti ni beeyta khagari viidiyoo san guutuu odoo hin lalle koomantii kaayi dura viidiyoo guutuu dhaggeeffadhuuti sambuuda koomanti god yaada qabdu ibs yoo faalleesses qur'aanaa fi hadiisaan ibs malee jecha dura dhageessu an beekaatiin akkam ji'ee waraabeen ni beeta akkumaan achirra jeelan tiktaak yoo seentanii agartan intala amata afuriitu ummaa isiitiin yaa badagawwaa yaa adab qaliil jetteen jee eeganaan sambuuda ahibbatii fillaa assalaamu alaikum jee haasawaa kiyya jalqabiyaan mucaan dhufee rabbi najaanoo habaasu jee bara dhaggeeffachuu qabu bara guutuu silaa amma dhugatti keessaawu lal asittis ammas yoo jaartii qabaattees yoo hin qabaannes fuutus yoo hin fuunes kitaaba kana daawunlood naa gorodhu
mal jaani beeta Dr. Yaasir Nasriya tarbiyatul atfaalija dogoggora haadhaa fi abbaan ilmaan isaanii irratti hojjetan je'eetiti 25 barreessa. Ammas waan inni si jaaladhu jecha kitaaba ajaa'ibaa tokko Dr. Mustafa Abu Sa'ad kajo al-atfaal al-muz'ijuun ijoollee xixiqqoo nama darartu jechuudha. Kitaaba ajaa'ibaatiin siin jaa kitaaba sammuu teeti maali jettaan siin jaa hin jiru bar waan biraatiin qur'aana hadiisa sahiha qagarri sahiha kan qabne ka ifiif qorannoo godhatta beeka abshir sani fi ammas saayikooloojii jarri kun doktoroota ijoolleerra doktoroota fi ammas mustashaarota kaawunsilara jaarsaa fi jaartii gootan yoo jaarsaa fi jaartiin ilmoo isaanii wajji waliif hin galle akkamitti waliif hin gallee je'eetiti inni beekumsa qabuun muuxannoo qabuun isaan gorsa. Amman tana naadeebi intala amata afurii fi ummaa isii gidduu wante maaltu ta'e ni beektaa? Haadhaatu tuutu kubbaayyaa kana fuudhiiti mee madabaa sanirra kaayii jetteen odoo kubbaayyaa kana lafatti hin darbine waan achi keessa jirus hin gannaqin ati yeroo mara kubbaayyaa waan keessa jirus lafa nurraa darbitaa jetteen intalti odoo deemuu jirtuuni bakka kaayuuf deemtu san intalti hollatteetuma kubbaayyaan lafatti waan keessaa qabu aannan jee ishaa'ii gannaqamte haati amman tana intalaan yaa gabiyya aarteeqa yaa gawwaa balaa hugguutuu siin hin jenne oduu sii himuuti lafatti gannee xeenyitii jette intaltinis yeruma sanittiin sin jaaba yaa atuu yaa gawwaa jette arraan tana alwaadaa keessa oduu jirtuu sahanaan sirraa gadiin garagallee jette ammas haati aartiqa hay anaa fi deebii kana naa deebisa yaa qaliil al-adab yaa adab qaliil balaa jette intalti yeruma sanitti atuu yaa adab qaliil jette ummaasitti amma doktortittiin tun aarteetiti eenyu dhufti Dr. Yaasir kana bira dhufti ijoollee ammaan tana akka manguddoon jettu war manguddoo masaakiinaan siin jaabar wallee hindiinuu filima balaaxaa kana dhiisteen siin jaabar dhufte intalti xiqqoon maaltu isiif gale namni kubbaayyaan irraa kufe mal jaam gawwaa jaam yeroo ati gawwaa jettee nama arrabsite oo adab qaliil ja'ama khanaatu isiif gale haati khana jetteen ka haati oduu nama hin gorsini arrabsita mucaan supermarkeetii keessa waliin jirti qabee wahiin furadha jee lafa darbe abbaan qabee xiffitti gadhiise mucaa oduu hin himneefiimu mucaa feemu cal jettee dhumamu rakkoon nu bira jirti yeroo garii nu bira jirti akkamitti gootaa balaaxaa dur dhiisi ay mucaan Hassan Alii nuti isa dura ilmaan meeqa dhalanne waa'ee tarbiyaa nu guddisa wallaahi hin beeytu waa'ee tarbiyaa anaa qulla kafaan guutuun si dura dhaabbadhe innaawaa wanni goonu maali ni beeta dogongora haadhaa fi abbaan keenya nurratti hojjetan nutiis ilmaan keenya irratti hojjenna maaliif namuutuu yeroo haadha yookaan abbaa yeroo ta'u muuxannoo hin qabnu bar wanni nuti qabnu maal haadhaa fi abbaa keenya irraa waan barne san qabna eegana wannin an hojjechuu jiru kun waan dhugaati tasadaffaa waanuma meemoorii keenya keessatti seefte waan san barsiista wannin jechuu fadhe ahibbatii fillah kitaaba tarbiyaa sayyoo dubbiste ammoo waan ajaa'ibaat kanama ajaa'ibsiisu islaamarra faranjiituutu barreessee yooniin sin jikkam jetta wanta ani beeki kitaabuma isiitiin xiqqoo waan rabbiin alaaffise peejii 2 fi 3 dubbise malee أنا لست متخصصا وبلسه سبيشاليستي ميت أمته سبيشاليستي وجهها سو أتي أمو كتابك أنا دب بسين سنجا كتابا سنجي خن جولة نوتي تبغدي أي أدو إسافين نيو هيمو قبضة متأخرين ملك أبا كوبايا مد يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون خيساو نما إلمان قبو آيرتنا إجلمان خن يجدو خاجيتو قمنان سنجابا جولين تيني أمانة دا في أما سكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا فنتي الرفق رفق سنين جاللان تكاس أما سي جئ هذا أصول خرابيرات دين intala amata saddeetiiti
ummaa qabdi. Ummaan isii intala tana wajji takkaa mana teessee hin beektu. Ummaan isii intala wajjiin isii haasoitu. Innaawaa takkaa isaa idan intalti tun ta'amata 14tu. Ijoollee garii jira. Mana namaa gizee dheeyxee waaxaa nama jalaa gooteera. Ni jirti moo hin jirtu? Mee isin ilaalaa fudhatte ni jirti moo hin jirtu? Gama kanaanoo wahii xaagooti. Hattuu dhaga baarsi bakka. Yoo deebiin isii lama maafe yookaan haadhaatutu hattuu mucaan hattu intalti hattu tuni dhufuu qabman tana hawaasa keessa. Haati hattuu ilmi hattu obboleessi guddaan hattu. Takka ammoo waan kana fagootuuf atteenshinaa fi feeti. Hubannoo haadhaa fi abbaa isirraa hin arkanne shii akka awtu jedhanii faranjiin akshinan jirre si garsiisa. Yeroo kana doktartichi ummaa siyaamee hin jiru Itoophiyaa waan akkana silaa maallaqa qabaadde wallaahi wanta nan godhaani. Warabbil ka'abaa qulla. Mutakassitoota fidee akka ijoollee nurraa itti tafan yaamtee sambooda haati tun hogguutu mashguula fi ammas haadha ajaa'ibaa sooshaalistii tokko warra sooshalabul yoo agarte dhalaalee biraa ta'amata 14 wajji yeroo wal agarte hayyee intisaar akkami qa wal dhudhungatanii fayyaadha nagaya wajji haasoote eenyu wajji malee intalasii wajji malee yeroo doktartichi ilaaluun haati isii nama fayyoo takka intala isii wajjiin akkasii aboo qabeetiiti mee prograama arra isin lamaan qof mee deemaati kana wajjaa dura achitti isaan laale akkami yeroo laalu haati nama sooshalabul haasawa nama biyu wajji haasoyti intaltinis gammachuudhaan haadha wajji akkam madarsaa maal qarata arran tana barsiisaan keenya ka fiiziksii nurraa fi wanni qaraane siivik maas qaraane quraana qara ni haasoyti intaltinis haati haadha akkana hariifatan dubare akkana haya deema prograama deema ji asis callaani qabda prograama mbeenu beef prograama mucaa kee fuudhii gaafa kan deemi aiskreema wajji nyaadhu maali qarshi dhibba aiskreemni maali qarshi dhibba deemi wajji haasawi bandii san cimsitaa beeke namni tokko isin jidduu hin seenuun sin jaabar dhiirri fadhe dhufee intala teetiin waaw taamriyaan lashoo jeen gara galtee ilaaltu maaliif abbaan mana keessaa taamriyaan lash jedhan kaa hogguutu yaa intala tiyya ati bareedduu mal fakkaata wallaahi yoo huural eenuma san dheenii agarre malee isiinuu sirran bareeddu jedhan maali awwa kamit jirtaa jennaani bara wallaahi mabsuuxaa jee yoo jannata taate malee raahan an keessa jiru si ibsuun danda'u jeen dhuguma kaa maali alaa bidhikrillaahi zeenattiin dhaga'een jaaseete sambooda ilaalanii haadhaa fi abbaan fi ammas yeroo garii innaawaa harma sanirra sitti maramuma san ijoolleen jaalatti yoon ji'oo habiibii kee kitaaba kana naa dubbisiin sin jaaba sambooda doktortichi gaafa kaan baatii 3 booda deebi'aa jiru yeroo deebi'an intaltee akkama jennaan yaadaa waan san musiibaa san dhiistee jirtii jette maal jetta boo awwanuuf gaarii miti kaaboon taltitee hattoo yoo jettiin ulfaatu baalagee yoo ja'an bara anaa fi jaartiitii yaa arrabsanii bara akkasiin isinin ja'a karaa rabbii keetiitis walaa as keessa tarbiyaas gizee taatu wanni garii nutiitu ijoollee teenya godhe ahibbatiifillah gawwaa jettee yeroo mucaa kee arrabsite waan hin jirre hawaasni gabbahee siif hin faarsoon isinin ja'a yoon dhugaa qonname rabbiirraa yoo dogoggore hammeenya nafseetiyyaatii fi sheexaanarraa karaa bareedaa kana isin yaadachiisee itti hojjechuu dhabuurraa Allah anitti kama isiniif karaa jannataa dildila isinitee ana ibidda jahannamitti wal yaadu billah na darbuurraa isa Allah anitti kama anis kaniin dubara isillee warra dhaggeeffate warra dalgatu rabbiin waa godhu nu cufaatu rabbii yaadaa muraada keenya rabbiin waa godhu aboo beekumsa faayidaa qabu rabbiin nuufaa kan fuula isaatiif ji'ee rabbiin waa kan ilmaan keenya ammoo rabbiin dasii ija keenya rabbiin waa godhu ilmaan keenya rabbiin waa qacelchu warra ilmaan hin qabaannillee rabbiin ilmaan isinii haa kan اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته